halmiti yaakena rabbii guddaa badhaasa fi gammachuu ilmaan ammaa hundaa ni fedhaa hassawwee taphachuu akka addaa yoo haatiin jirre namuu garaan isaa ni gadda. Yaa harmiti yaakena rabbii guddaa badhaasa fi gammachuu ilmaan ammaa hundaa ni fedhaa hassawwee taphachuu akka addaa yoo haatiin jirre namuu garaan isaa ni gadda. Maatii sagal guutuu nu baatte garatti nu kunuunsitee nu eeyde hanga bakka geenyutti aannan isii nu obaasa harka isiitiin nu nyaachisa ilmi kiyya maal ta'e maal isa barbaachisa jettee hedduu isii yaachisa jettee hedduu isii yaachisa. Ogaa ati kuftee yattee rifatti garaan isii na heerifaatuun lafa dhoowwiti miidhaa isiirra kan kee kana yaachisa garaa isii beelasii kubsinaan kufni kee isii wayyeessa. Yaa harme yaa haadha tiyya imimma kiyya akka hin agarreef na taphachista waan hin barbaadu hundanaaf kannitee na gammachiista. Ofii hirriba dhabdee ofii na qabdee na rafista akkanaan hirriba hin kaane naaf hoo'ista. Gammachuu kiyya arguuf laffaate yeroo namma kaniina ni siif ta'u ilmi kee bakka siif gahee adabee osoo hin jenne si kunuunsuuf lafaa ga'e.